wanti kun yoo dhugaateef ammataa qabadeen iyyee ture. Jaartiin ikaa sarraatanyaan akkami jettu akkami garaa keessa dhiitteetiin ulfa irraa baaf. Oruuta asliin wanta kana aarii dubbataa jira malee wanti kun dhugaan ta'u jedhitan nama biraarraas gaafachuu barbaadeen ture. Kan aslii qofti qubsaa miti aarii keessa jira wal arrabsaa jiru gati ta'e jennaan qubsaa miti jedhee nama biraarraas gizeen gaafachuudhaaf siqadhu. Yeroo jalqabaatiif isheen ol foottu samboota ramcoosan osuma maal godhu fasan irraa baasa. Maaltu ta'aa jira? Dubbiin gara kamiin deemaa jira? Mucaan keenyas gara miidiyaa irrattis mul'atee turte. Isin gara miidiyaa kanatti mul'attu malee abbaa faatillee waan isaan keessa jiran gizee agarru baay'ee garaa nu nyaatanii jiru. Hanga qabnu galchineeti manguddoon tun dhayitee ilmoo isaanii halaaltu malee wallaahi asirraan buunu. Nuti dhiira harri xiqqaa gaaran nuun qoytu waan gartee torban tokkoo fi torban lama bunatti bitannullee yoo niif walirra keenye $200 $300 galchuu ma dandeenya obboleeyyan dhugaa walitti himnu namni asitti abbaa keenya kanarraa imimmaan hin hayne ani Oromoodha ani sabaaf hin quuqama ani bar sabboonaadha ani as gubbaa afaan dhaabuun boo waan qabdu galchiiti gargaari nama as gubbaa nama gargaaruu miti afaan banuu miti. Kana qofaa miti ijoolleen durbaa ammaa dhugaa rabbii sana manuun baay'ee jabaate. Intalli artistii jaalatamaa Kadir Martuu Usniyaa Kadir Martuu gaa'ela ishee jalqabaa fi ijoollee ishee akkasuma abbaa warraa ishee jalqabaa dhiistee gaa'ela lammaffaa. Usniyaa sirraa deebii barbaanna dhugaa rabbii maal jette? Usniyaa Kadir Martuu jaama kanneen itti dhaladhee Finfinnee kanneen itti guddadhee hirnaa. Anabar. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jira madara rabbii. Biyyi maatii nagaa abbaa faatii nagaa Oromoon hundi nagaa. Biqiltuu taal tokko fuutuu yeroo kaatan maaf akka kanatti fayyadamtu? Hamma yoomiittis magaalaa walakkaa aspaaltii irratti kaatu. Hamma yoomii taal tokko waan haaraa nu baasamu. I love you forever. I love you forever. Back. Jaalalli kee kan dhugaadhaati. Yes. Yes. Takkatu redhabu maamilti. No, never. No, never. Hamma dhumaa wajjiniin taana. Yes. Yes. Wal jilbinee gargar facaana. No, never. No. Taal tokko fuutuu akkanatti ka'uun barbaachisaadha. Amma yoomiiti baas fooqii jalatti kaa'ama. Amma yoomii fooqii keessatti kaa'ama. Amma yoomiiti bakka nyaataatti kaa'ama. Amma yoomiiti aspaaltii walakkaa irratti kaa'ama. Taal tokkos filannoo akkanaa qabaachuu qabdu. Essay, you deserve it. Qottoodhaan jalatti rukuttaa qomoxxoxaa haadha kee. Sagatee faranjii argeen beekun immoo sagatee haadha isaa. Minde ilaalee qomaa qottoodhaan rukuttaa. Yoo tirsiin kee raggafe maal haadha keetiin nyaatta. Muuqii dhugaa jiraatta malee. Si tagabba'a. Likkis. Sagatee faranjii agarree hin beeknu. Sagatee faranjii kana immoo seenyu eebita akka barsiisaa jiru waan hin beekoon ijoollee keenya keessaa nama tokko. Oruutaa yeroo kana keessatti abbichuu wanti isaan hojjetaa jiran. Bokkaa yubboodhaa turubu akka kana bokkaa keessa dhaabatanii namoota kaan barsiisuudhaaf wanta kana ofii godhanii waa guddaa hojjechuuf osoo hin ta'in nama biraa haala guddaadhaan barsiisuudhaaf wanta kanatti fayyadamaa jiru. Uummanni wanta kanatti fayyadame bokkaa aduu keessatti akka inni hojjetuudhaaf dhaamsa guddaadha jedhee nan amana. Meeqa'ee geerrarure. Meeqa'ee geerrarure boodee waan jettanire. Ani maalan geerrara anoo yaada yeellala. Dhiirri geerraree quufne hidhaan allittii jira. Bakka abbaa koo nugaa dhugaa rabbisha nugaa gurri keenya waa meeqaan duudee jira qoy oduu guddaa gatii qabnu jenna. Akkamitti warra sarraa dhiitee ilma baasisuu danda'a? Wanti kun baay'ee dubbatamaa jira. Jaartiin ikaa sarraatanyaadha akkami jedhu akkami garaa keessa dhiitteetiin ulfa irraa baaftu takkaa miti lama. Ila diaspora inni jana birade ukaile iti tinete unda fida. Kanna evidence tabi alate tuzile dollar ergu. Sariti. Hara abba ke gargartu aditi jartanama mallaq amiti. Ushantu. Ariidhaan haasaa jira malee dhugaan ta'u jedhitan nama biraarraa gaafachuu yaaleen ture. Nama biraarraa garuu gizee dhageenyu wanta kan.
yoo maaliif duraan hojjetee jiraatu waan ta'eef bakka jiru nama jijjiiruu itti gaafsitti dhalaadhaa gowwamtee itti seente gizee itti seentu. Hayyee. Abdiin kan gizee duraa akkas jechuu ture sanii miti nama biraa itti ta'ee jechuu. Hayya. Kan booda irra eegani haa godhatee mijiyyoo sana fuudhee wajjin jireenya jalqabee duuba sargii yoom naa goote yoom warra keenya dheena gizee itti ishiin gaabii dhiyeessite qo'ee ammaa mitiin bolu arra jeetuma yeroo san dabarsee. Hayyee. Yeroo jalqabaatiif jibe ishiin ulfoottu sanboota irra micoo san osuma maal godhu ulfa sana irraa baase. Tumeeti ulfa irraa baase mijiyyoo tanarra. Ulfa irraa baase. Osoo jechuun garaa mana haakimaa geessee irraa hin baasne dhiitomaa fi kaalchu. Tumeetuma dhiitee irraa baase. Subhanallah. Hayyee. Yeroo lamaanuu moo? Abdii murachaa dhuftee. Koi yeroo dhiifama yeroo tokko yeroo meeqa ulfa irraa baase? Yeroo lama mana haakimaan geessine takkaa qorichaan takkaa waan karaa mana haakimaatiin irraa hin baasne doktoraanii dhiitomaa mana keessattume irraa baase. Yaa dhiitee mana keessattume irraa baase. Hayyee. Osuma akkas ta'u ishiinis abdii murachaa dhuftee haala kanaan osuma abdii wajji jiraachaa jirtu waan yeroo garagaraa bakka garagaraa deemuuf jennaan nama faabira kaayee deemaa sa'aa barbaade yaamee akka fedhetti itti haajamaa yoo namni isaa ibboottan isaa bira dhufe lakkiituun daleedu tiyyaa akkana gee mijiyyoo sammuu ishiittillee miidhaa ture. Mijiyyoo majaa nikaa godhate tana yeroo namni isa bira dhufee mana isaa dhufe daleedu tiyyaa ja'an jechuudha. Yaa daleedu tiyyaa ja'anii osoo akkasii waliin jiranii. Hayyee. Kanarraan irratti akka fedhe jananii agarti. Hayyee. Akka daleedutti ilaalaa. Hayyee. Osuma akkasii jiranii mijiyyoon abdii murattee aslan ishiin karoorri ishii isa. Tawaa'ee biyya faranjii deemuu fi tabira irra janajjanee sunoo quba qabdaa jedhimee Nadir. Gaafadhu aslii ni dhageessaa tummaan gaafadhu haloo maagii dhageessaa. Nin dhagaa isirratti hin dhagaa. Ta biyya faranjii deemuudhaaf takka irratti janajjanee. Diyaaspoora janajjanee ja'anii je'ee asii. Nadhoon diyaaspoora kunillee bultii diidee barna. Lakkimee ayyee. An diyaasporaa fi kanaa sanii garuu irraa hin beeku irratti janajjanee. Diyaasporaadhaanis jedhamee wanti baay'een haasa'amaa jira. Dhugaan jiru gara kamiin garani deemaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Haa ta'u malee immoo birriin baay'een galiiraa fi jennaan birrii sana immoo soba jedhamee ture. Haa ta'u malee birriin sun immoo amma yeroo alamu keessatti steetmentiin baankiidhaa qaxxitaatti dhufee jira. Akka argitan kana kunooti jechuudha. Mallaqni galee miiliyoona 15 okay dhiifama. Amma isin Israa'el miiliyoona 15,432 fi 81.37 jedha. Kani withdrawal ta'e ka keessa bahe miiliyoona 11 fi 41,517 akkasi. Mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miiliyoona 4,300 fi 90,564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaadha. Kaleessa inni bar kaleessa yoonni miiliyoona 4,500 nu garsiise laabii nama 18 irra. Dr. Asli kiyya bareedaa kiyya qoyme siifixa. Dhageeffadha siifixa jira koo dhageeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa jiru. Akkasuma mallee dubbiin kun ariin kan ka'e fi isatu birriin nan geenyeedhaaf waan ta'e haasa'ee ture. Yeroo kana keessatti namoonni aaranillee akkas dubbatanii steetmentii isaa baasanii dhufanii haasa'anii jiru. Namoonni jarri kaanillee. Ja'a torba manni yaalaa akka ispoonsara sii ta'e informationii qabna. Rakkoon qabu barsi haa gargaaran. Rakkoon qabu bar gargaarsa gaafadhu. Garuu maallaqa hammana naa guurtanii ammanatu hafee ammana argadhe galatooma ulfaadhaa. Amma immoo qaama kiyya kana turkii deemee gogaa nama wayirra fuudhanii natti haa uwwisanii akka durii kiyya dargaggeessummaa kiyya duriitti deebi'uu barbaadaa dubartiin natti dhiyaattu etteetuma asuma baatee himachuu hin dandeessa. Jarri kun gara laafadha. Oromoo biyya Arabaa jirtu tana duguugdee birrii 5 gurgurta. Kalas.
እንዴ ማሊኒ ገረጀቡማ ነመነ ገው ማሊኒ ሳምቱማ ነመነ ገው አኒ ወረ ገሬ ሙስሊማ ጀደሙ ከነ ከሰ ጅሩ ከሰ ኮቢ ጉዳን ቀብ ከሰቱ ገሬ ሻዳ ወረ ኦፊን ጀዳን አኒ ኮሚ ጉዳን ኢሳን ረቀባ Kaatoo malee wanta kanaaf immoo inni dhufee dhiifama gaafatee akka nagaan bu'u godhee jira. Hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif immoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku maallaqii akkasiis akkaawuntii koorraa gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadee hin beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fandiraazingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofnee konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee damoos irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii. Rakkoon xumurameera jennee yaadnee turre. Haa ta'u malee immoo rakkoo reef ka'aa jira. Gara biraatiin immoo obboleessi isaa yookaan Addisuun Raggaasaa waan hin taane keessa jira jedhan. Addisuun islaama miti. Ijoollee warri charchii bulanii fi ol isin galchuu danda'a viidiyoo qabu. Karaa yeroo deemu mazmurii dhaggeeffata. Asirratti islaama fakkaatee kiristaana arrabsaa keessan immootu charchii buluun gidee karaa deemu mazmurii dhaggeeffatu never nuti waan akkasii albee qara lamaatiin nama deemu hin dhiibu. Irraa gora itti gortan immootu dhugaan kana as fida. Sirgalemi kanna viidiyoo evidensii ragaa qabatamaa qaba. Wanti yaadamne gara kamiin deemaa jira kan jedhu gaaffii nama hundaati. Haa ta'u malee Addisuunis yeroo kana keessatti muslima miti muslima qaama muslimaatiin waa baay'ee hojjetaa jira gizee jedhamu nunaasisee jira. Kanaan dura heerumtee kan turree fi jireenya baay'ee kan nama gammachiisu keessa akka jiraattaa turte kan himte mucaan keenya mucaan Kadir Martuu. Yosniyaa Kadir Martuu jaama kanneen itti dhaladhee Finfinnee kanneen itti guddadhee Hirnaa kanneen jiraadhu Adaamaadha. Sanirraan bakka ishee argachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa'oo nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan itti deddeebi'ee maalti sababa ishii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7-8 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee wayaa hiyyaa qorachuu eegateedha. Sana keessa itti jaalatte isin nu eegi. Hedduu tureetiin ture inni
ጊዜ hunda dhufaa mana an tuttureetiin eegas booda Husniyaa Kadir Martuu yeroo ammaa kanatti abbaa manaa ishee jalqabaa hiikuudhaan ilma aartist Elemoo Alii waliin gaa'ela dhaabbachuun fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti tamsa'ee argamaa jiraachuun dhaga'ame. Kan asirraa argaa jirtan cidha durbee Husniyaa Kadir Martuuti. Cidhi kun haala ajaa'ibaatiin qophaa'ee aartistoota kanneen Elemoo Alii dabalatee aartistoonni beekamoo hedduun cidha kanarratti hirmaatanii gammachuu cidha intala aartist Kadir Martuu gaafa hirmaatan viidiyoon garaagaraa kan mul'isu yoo ta'u, egaa intalli Kadir Martuu kuni akka fuula sooshaal miidiyaa garaagaraarraa dubbachaa jiran akkasuma miidiyaa garaagaraarraa akka odeeffannetti abbaa manaa ishee jalqabaa erga hiiktee booda turtii muraasa booda erga adda ba'anii mana murtiin garuu osoo adda hin ba'in abbaa manaa ishee lammaffaa kan ta'e aartist Elemoo Alii ilma isaatti heerumuun dhaga'ame. Akkasuma qophii cidha isaanii irratti aartist Elemoo Alii weelluu jaalalaa garaagaraa weellisaa gammachuu mucaa isaatii gaafa qooddatu viidiyoowwan hedduun ni agarsiisu. Akkasuma Husniyaa Kadir Martuu gaa'ela ishee jalqabaa sababa maaliif diidde kan jedhu haga ammaatti odeeffannoon gahaa hin jiru. Garuu fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti namoonni baay'een waan hedduu dubbatu. Ilma Elemoo Alii fi Husniyaa Kadir Martuu baga gammaddan jedhanii gammachuu isaanii namoonni baay'een gaafa qooddatanis ni dhaga'ama. Kanumaan kan wal qabatu aartistii Kadir Martuu intala kanaaf sagalee waan ta'e yookiin waan dubbate tokko hin qabu. Kanumaan kan wal qabatu egaa yeroo ammaa kanatti abbaan warraa ishee OBN yeroo jaalalaa irratti qophii jaalalaa moonetti beeksisaa qopheessaa turte irratti dhiyaatanii seenaa jaalala isaanii dubbatanii turan. Seenaa jaalala isaanii kanas gaafa dubbatan akkaataa itti wal baran akkasuma nama mana namaatti akka wal baran mana nyaataa iddoo isheen ooltu iddoo isheen hojjettutti akka wal baranidha kan dubbatu. Yeroo sanaa abbaa mana nyaataa sanaa fi abbaan manaa ishee jalqabaa sababa wal beekaniif achi laaqana nyaachuu dhaqee mucayyoo achitti argee onneen koo itti na rifate. Ergasii booda deddeebi'ee nyaachuun jalqabee intala nan jaalladhee ergasii booda intala kiyyaa siifan kennanaan jedhe abbaan mana sanaas jedha. Isa booda turtii keessaa ishee jaalladhee mana sanatti osoo hin deddeebi'uu turtii yeroo muraasa booda gaa'ela dhaabbachuuf murteessine. Akkasuma osoon afaan kootii baasee itti hin himin nama biraatu akkan jaalladhu itti naaf hime jedha. Ergasii booda yeroo muraasa erga turtee booda gaaffii jaalala isaatii fudhattee gaaffii jaalala isaa erga fudhattees waliin jiraachuu akkasuma gaa'ela waliin dhaabuuf hariiroo jaalalaa hedduu keessa erga darbanii booddee cidha dhaabbatanii yeroo dheeraa wajjin jiraatan qophii yeroo jaalalaa OBN irrattis dhiyaatan akka abbaa warraa ishee jalqabaa jedhutti. Haruusa mucattii Kadir Martuu jedhanii namoota hedduun maxxansanis inni garuu haga ammaatti fuula sooshaal miidiyaa irratti ba'eellee hin maxxansine. Erga wal lolanii abbaa manaa ishee wajjin gargar ba'anis isa waliin araaramtee wajjin jiraachuuf fedha akka hin qabnedha namooti baay'een kan dubbatanii. Iccitiin gargar ba'uu isaanii akkasuma maaliif gargar ba'an kan jedhu garuu haga ammaatti wanti beekamaan hin jiru. Biyya akkasii keessa jira maaltu dhaga'amaa jira ijoolleen durbaa gara kamiin deemaa jirtu gaaffii guddaa kan ka'u qabudha. Akkamitti abbaa manaa si duraa sana hiiktee ituu wanti baay'een hin xumuramin gara kanaatti deebite kan jedhu gaaffii guddaadha kan ka'aa jiru. Oruuta sagantaa raaf qaban kan fakka sagantaa biraatti murtii deebi'ati. Ani ansuudha ati eenyu komentii irratti barreessuu keessan akka zaramma yoonanaa jirtani.